Kenna tajaajila laaboraatoorii hospitaalota lixa Oromiyaa fooyyessuuf qooda fudhattoonni federaalaa fi naannoo magaalaa Naqamteetti mari'atan. Akka biyyaatti tajaajilli laaboraatoorii magaalaa Naqamteetti kennamu haa eegalu malee yeroo ammaa sababoota adda addaatiin tajaajilichi ciccitaa ta'uu isaatiin hawaasni akkaataa barbaadamuun tajaajila argachaa hin jiru. Rakkoo kana furuufis mareen ministeera fayyaa, biiroo fayyaa Oromiyaa, giddugaloota laaboraatoorii Oromiyaa fi qooda fudhattoota kanneen biroo hirmaachisee magaalaa Naqamteetti geggeeffameera. Qopheessummaa giddugala qorannoo fi qo'annoo laaboraatoorii referaala fayyaa hawaasaa damee Naqamteetiin kan qophaa'e waltajjiin kun sirna kenna tajaajila laaboraatoorii hospitaalota lixa Oromiyaa keessatti geggeeffamu maal akka fakkaatu ilaaluu fi rakkoo jiru adda baasuun furmaata kennuuf yaadamee qophaa'uudha. Hojii geggeessaan giddugalichaa obbo Dammaqaa Jabeessaa kan eeran. Hayyoon waltajjii kanaa inni guddaan sirna kenniinsa tajaajila laaboraatoorii hospitaalota keessatti geggeeffamuu fi akka lixa Oromiyaatti kan jiru maal fakkaataa kan jedhu qooda fudhattoota federaala irraa dhufan dhaabbata Inistituutii Fayyaa Itoophiyaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa giddugala laaboraatoorii naannoo Oromiyaa iddoo biraa jiran waliin ilaaluu fi qaawwa jiru adda baasuun eenyu maal fudhatee galuu akka qabu kallattii waliif kennuudha. Hirmaattonni marichaas hawaasni magaalaa Naqamtee fi naannawa ishee hospitaalota keessatti tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu argachaa akka hin jirre argineerra jedhanii kana furuufis xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamuu akka qabuu fi isaanis kan tumsan ta'uu dubbataniiru. Wantooti naannoo kanaaf barbaachisan yookiin iddoo kanarratti tajaajila kana tufsiisuuf barbaachisan beektota ogeessota olaanoo kanaan akkan ilaalamu ta'uunsa baay'ee carra qabeessadha. Baay'ee immoo nu fayyadannee yaalla. Akkuma kaleessa ilaalaa turre hospitaalota qabnu lamaan keessa ilaalaniiru. Riijinaal laabii keenya ilaalanii dhiyeessiin isaallee maal fakkaata kan jedhamu dhaabbata ibsaa waliin ilaallee jirra wanta ta'eef bu'aa baay'ee qaba jechuudha. Kanarraati tajaajilli ji'a 7 jalaa dhaabbatee jiru jira. Innillee ji'oota yookiin torbee lamaffaa booda akka inni itti nu fufuu danda'udha sadarkaa hospitaalaatti. Kanaaf bal'aadha haa bu'aan inni qabu. Nageenya nuun asii qabnu duukaa dabalatee haalli jirullee dhaabbileen kan biraan gara kanatti akka isaan dhufan akka isaan hojjechuu danda'an hooggansi olaanoon gurguddoon kun as dhufuun kun bu'aa guddaa qaba jechuudha. Marii kanaan wanni nuti hubachuu dandeenyu yookaan daawwii kanaa wanti hubachuu dandeenyu yaa'u akkuma beekamu sababa nageenyaatiin hawaasni gara lixaa jiru kun jalqabarraa eegalee sababa nageenyaatiin waa'ee fayyaadhaan wal qabatee hojii fayyaa irratti hanqinoonni adda addaa mul'atu akka jiran hin beeksisa. Isaan wal qabatee haga dhufnee arginetti wanti sun hin mul'ata jechuudha. Moor hawaasa kanarratti siistama fayyaa irratti dhimmi nageenyaa kun dhiibbaa akka geessisee mul'ata. Kanammoo kan ittiin arguu dandeenye tajaajila dhaabbileen iddoo wanni kana keessatti ilaalle hanqinoota achi keessatti jiran arguu dandeenya jirra. Anillee akka kaachimantii kiyyaa qofa osoo hin taane akka kaachimantii kanaatti keessattuu dhiyeessiiwwan reejentii garaagaraa akka giddugala keenyatti qophaa'u bal'inaan giddugala Naqamteefillee akkaataa dandeessisuu danda'uun qopheessuun akka qabnu assaayimentii guddaa fudhannee akka galuu qabnu hubachuu dandeenya jirra. Qaamni biraallee akkasumatti yaadota kaanirraa kanuma hubadhe. Tajaajila dhaabbilee fayyaa magaalaa Naqamteetti argaman qaamaan daawwachuun rakkoo kana akkaataa fi akkamiin furamuu akka danda'an qooda fudhattoota waliin irratti waan mari'anneef koowwan kanneen furuudhaafis waliigalleerra kan jedhan biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektereetii tajaajila laaboraatoorii obbo Dhaabaa Mul'ataa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayirektera ijaarsa dandeettii laaboraatoorii fayyaa obbo Daani'eel Mallasee yeroo gabaabaa keessatti komee jiru furuun hawaasni tajaajila laaboraatoorii si'ataa fi qaqqabamaa akka argatu ni goona jedhan. Maaltu eegama isa jedhamu amma mariin mari'atamee jira, qaawwi isaa argamee jira. Gaheen qaama hundaayyuu addaan bahee jira jechuudha. Hospitaalli maal gochuu qaba? Godinni maal gochuu qaba? Dhaabbileen fayyaa gajjalaa jiran maal gochuu qabu kan jedhu addaan baasnee sanirraan kan darbe akka laaboraatooriitti immoo qaamni laaboraatoorii kana hoogganan riijinaal laaboraatoorii biiroo fayyaa Oromiyaa dhaabbata EPHI akkasumas ibsaan dhiyeessiidhaan wal qabatee wantoonni hojjechuu qabus addaan baanii keenya irra jechuudha. Kanaaf akkuma marii kanaan deebineen wantoonni akka komiitti ka'an sun
irratti hojjetamanii kan deebi'anii fi hawaasni tajaajila argachuu qabu itti dhiyeenyan argachuu qaba kan jedhu abdii qabna jechuudha. እዚህ የመጣነው ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ የተለያየ ደረጃ ያሉ ኃላፊዎች ጋራ በጋራ የስራ ጉብኝት ማድረግ ነው። በነቀምት ሪጅን አካባቢ ይሰሩ የነበሩ የላቦራቶሪ አገልግሎቶች ምን ያህል በጥንካሬ የተሰሩ ስራዎች ካሉ እነሱ መመልከት እንደዚሁ hooggantoota adeemsaalee garaagaraa waliin ta'uun daawwannaa hojiif gara kana kan dhufne magaalaa Naqamtee fi naannoo isheetti tajaajila laaboraatooriin walqabatee tajaajilli kennamuu maal akka fakkaatuu fi ciminaaf hanqina adda baasuun wantoota fooyyeffamuu qabanii biiroo fayyaa Oromiyaa waliin taanee akka fooyya'aniif kan hojjennu ta'a. Turtii keenyaanis dhaabbilee fayyaa garaagaraa ilaalleerra hojiiwwan baay'een ciminaan hojjetamuu mirkaneeffanneerra. Haa ta'u malee tajaajilli laaboraatoorii deeggaramuu haa qabuu fi suphaan akka barbaachisu mari'annee waan waliigalleef akkuma as deebinetti kan furru ta'a. የሚፈልጉ የማሽን ብልሽቶች የሰፕላይ አቅርቦት ችግሮች እንዳሉ አይተናል። እነዚህን ስንመለስ በጋራ ተወያይተን ኢሚዲየት አክሽን የሚፈልጉትን ፈጥነን ሪስፖንድ እናደርጋለን። akka naannoo Oromiyaa fi dhiyaa Oromiyaatti dhiyeessii fi tajaajilli laaboraatoorii maal akka fakkaatu barreeffamni dhiyaatee irratti mari'atameera.